Gaafanni kana jaw bakka inni deemuuf himnee turree jecha. Ejjiraacha bishaan keessa wal agarti jechuudha. Mootummaan keenya amantiif walqixxummaa kannaa. Kanaafuu manni keenya yaada finxaaleeyyii irraa if eeggadhaa jee ibsa kanna jechuudha kaleessa. Muftii keenyaatu finxaaleeyyiidha. Sheekota keenyaaf finxaaleeyyiidha. Finxaaleeyyummaan saamuudha. Finxaaleeyyummaan abbaa gadaa ajjeesuudha. Finxaaleeyyummaan masgida diiguudha. Finxaaleeyyummaan sheekota kabajuu dhabuudha. Finxaaleeyyummaan ulamaayota tuffachuudha. Finxaaleeyyummaan ulamaayota arrabsuudha. Finxaaleeyyummaan sheekota arrabsuudha. Finxaaleeyyummaan maqaan arabaa bayyateetti dhabamuu qaba jechuudha. Finxaaleeyyummaan waan tokkummaa Oromoo diiguudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya baga nagaan dhuftanii hangaasaa Ibrahim guyyaarraan kanaatillee dhufe akka ajaa'ibatti yaada jajjabaa dabarfateetiin jira. Dhimma mootummaan naannoo Oromiyaadhaa masgida